Ayah. Akkam jirta? Jirra wallah. Akkam? Kagari. Qeerroo Oromooti. Baga jiraatti. Paartileen Oromoodhaa yeroo ammaa kana qabsoon Oromoodhaa nu harkaa baate jechuun jirti. Qeerroon Oromooti gatii guddaa nu kafalchiisuuf deema jedhanii. Kanan irra dabree ammoo paartileen Oromoodhaa hundi tokkummaa isaanii kan dur caalaa laaffisaa jiranii. Kanaaf ammoo qeerroo Oromoodhaa kan dhumteen kan guutuu dagachuu taati. Waa'ee paartilee Oromoo kanarratti maal jetta? Maal dhaamtaaf gabaabsi? Ana akka nama tokkotti carraa kan argadheef na gaafatu feetu galatoomis hin ja'a. Carraa kanatti fayyadamee waan dhaamatu barbaadu paartiin Oromoodhaa bakka sadii jirtu suni akka nama tokkotti tokko nuu taate ni feena maaliifi jecha kana Oromoo hunda bakka bu'ee hin dubbadha. Maaliifi Haabaa fi abbaa fi kaafaa walleen akka haadhaa fi abbaa nama tokkotti jechuudha. Namni kun irra caalaatti nama akka nama tokkotti haadhaa abbaa fi kanneen biraa filadhu hin qabu jechuudha. Ani jala maana jechuudha. Paartiin tun akka nama tokkotti yoo bakka takkatti nu deebi'u baattee abiyyillee yaa'anii nama aangorra jiru kanallee onnee itti horaa jechuudha. Haa taatu garuu ammas paartiin tun bakka takkatti akka nu deebitu barbaada. Akka qeerroon Oromollee ija takkaan rafaadha. Ifin dagatinaan jechuun ni barbaada. Hayyee galatoon. Walumaa. Akkam jirta? Fayyana. Fayyaadha. Qeerroo Oromooti. Qeerroo ajaa'iba. Baga jiraatti. Baga Oromoonu jira. Qabsoon Oromoodhaa nu harkaa baate jettee uummanni Oromoodhaas akkasumas qeerroon Oromoodhaa gara paartilee Oromootti yoo deebine paartileen Oromoo kan dur caalaa paartii tokkummaa isaanii laaffisaa jiranii waan kanarratti ammoo qeerroon Oromoodhaas uummanni Oromoodhallee gatii guddaa kan nu kafalchiisuuf deemu jettee komii himatti akka ilma Oromoo tokkotti paartilee Oromootiif maal dhaamta qeerroodhaaf maal dhaamta? Ani qeerroodhaaf kan hin dhaamu. Qeerroon akka duraanitti tokkummaa teessaniin addaan hin facinaa. Dhimma nama dhuunfaa jala hin deemina. Dhimma Oromummaa jala deema. Tokko ta'an jaa. Paartiilee siyaasaatiin ammoo yoo isin tokko taatan malee uummanni Oromollee tokko hin ta'u. Yoo isin tokko taatan malee nus tokko hin taanu. Kanaafuyyuu kana beekanii tokko ta'uu qabdanii jaa. Hayyee galatoon. 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 Hayyee akkam? Jirta. Hayyee akkam? Nagaa. Qeerroo baga jira. Komii uummata Oromoo si gaafachuu barbaade akkasumas paartileen Oromoodhaa yeroo kamuu caalaa tokkummaa isaanii kan laaffisan amma akkasumas qeerroon Oromoodhaa yeroo ammaa kana hooggansi wanni hundi kan harkaa baatee gatii nu kafalchiisuuf deemu jettee komii himatti qabsoon teenya nu harkaa baateetti paartilee Oromootiif maal dhaamta qeerroo Oromootiif maal dhaamta? Qeerroon Oromoo wanni nan qeerroo Oromootiif dhaamu qeerroon Oromoo asiin durallee dhiigaan fidde qabsootana. Ammoo taankii minaamin qawwee wanni akkanallee duuban deebifnee dhumaa ajjeefamaa madaawaa dukaa itti caphaa asiin geessee jechuudha. Ammallee kan dhaamu paartii Oromoo kenna sadeen kana tokko ta'uu barbaada. Garaaf jecha hin bitaminaan jedhanii fakkeenyaaf namni tokko bitamee wanta adda addaa seenee siyaasaa fakkeenyaaf tokko wanta akkanallee mallaqaaf jecha hin bitaminaan jedhanii fakkeenyaaf paartiin biltiginnaa kanallee wanni nan dhaamuuf mallaqaan waa bitu jiran fakkeenyaaf yoo gadi fageenyaan laallee wanta akkanallee irraa fagaadhaan jedhan akka nama tokkotti qeerroon Oromoo akka duraan dhaabbatanitti garaadhaaf hin bitaminaa mallaqaaf bitamtanii dhimma Oromoo kana akkana wanni hin gongoolamneen jedhan. Hayyee akkam jirta? Naguma. Qeerroo Oromooti. Qeerroo ajaa'iba. Baga jiraatti. Baga Oromoon jira. Qeerroo mataa tuutta. Hin beektaa miire. Wayyaanee biyya baabsitan. Hayyee gaafii kiyyatti tana. Yeroo ammaa tana qabsoon Oromoodhaa nu harkaa bahuudhaaf deemteettee qeerroon Oromoos komii dhiyeessaa jira akkasumas uummanni Oromoodhaa gara kaaniin ammoo paartileen Oromoodhaa yeroo kamuu caalaa yeroo ammaa kana tokkummaa isaanii laaffisaa jiranii kanaaf ammoo diinni hulaa argatee yeroo ammaa kana karaa ittiin Oromiyaatti deebi'u karaan ittiin deebi'ee qorqodee nyaatu barbaaddatutti jira kanarratti maal jetta maal dhaamta paartileen Oromootiif qeerroo Oromootiif maal dhaamta? Ani dhaamsaan qabu yaada gaariidha duraan dursee yaada kana dhiyeessuu katiif hedduu galatoomuu siin jira. Yeroo ammaa kun yeroo namoonni beeka rakkoo hamaadha. Oromoo kan ilaalu keessatti tana nu harkaa bahu deemu. Dhaabbilee Oromoo kaafaawwan tokko ta'uu qabdi. Kuni waan shakkii hin qabne yoo kana godhin qabsoon nu harkaa baati. Kanaaf tokko ta'uu qabdanii hayyolee Oromoo illee hundi seetan walitti fidanii tokko akka taatu gochuu qabdanii. Akkasuma inni Oromoo kan biyya keessaa kan biyya alaa qeerroo qeerreetti hundinuu yoo tokko hin tahin qabsootuun waan goolabaa nu harkaa bahu deemtuuf taakira waan taateef dirqama tokko ta'uu qabdanii dhaamsa keessan hundi keessanuu bakka jirtan waliin dhaamtanii afaan tokko ta'uu qabdanii wal qabdanii kanaaf qeerroo Oromoo jabaadhaa diina keenya ni injifannaa
fulbaana soddoma booda qabsoo keenya. Kan gummaali qala. Yaa kam? Nagaa. Qeerroo Oromooti. Aywa. Jirta? Jirra inshallah. Baga jiraatti. Komii uummata Oromoodhaa yeroo ammaa tana qeerroon Oromoodhaas qabsoon nu dhiigan funne lafeedhaan itti cabnee abboonni teenya sunus itti dabarree finne nu akka bahuudhaaf deemtettee gara kan immoo paartileen siyaasaa Oromoodhaa jajjabni silaa dhageettii qabdu yeroo ammaa tanatti ta dur caala tokkummaa isaanii laaffisaa jiranii waan kanarratti qeerroof maal dhaamta paartilee Oromootiif maal dhaamta? Ayani akka saba Oromoo ta'u akka qeerroo tokkotti wanni dhaamu yaada hedduu jira. Yaani tokkoffaan isa duraa kan dhaamu Oromoon akka waliigalaatti jechuudha. Sagalee jallee xiqqoo baay'inaan akka waliigalaatti Oromoodhaaf wanni dhaamu jechuudha mata kiyyatti. Misaalaaf kafaa ofii abaahoon tokko taatu malee qabsoon tun kadhiin Oromoo irratti wareegamee jedhe nu harkaa bahuuf deemti. Gaafa kaan yeroo uummanni keenya irratti wareegamaa ture san diinni keenya alagaan dhaabbatanii kolfaa ture. Har'a mootu lafatti baheefit nyaachuuf deemti. Kan jedhuun ammas taanaan warri amma as keessa deemeetiniin waa guureetiniin jedhu kun warri shira xaxu nu gammadaa jira tokko tahuu qabna tokko taanu afaan takkaa taanu jedhaani akka qeerroo Oromootti wannan dhaabuuf gara kana warra mootuu ammallee fulbaana soddoma boodarratti yaada tokko jira namni mootummaan ammaa kun labsii addaa baasaa jira labsii inni baasu kana dhimmoota nuun tahuu jechuu barbaadetti kanan isin dhaamsa qabu. Galatoom.